Hello, welcome to our YouTube channel, History Afan Romo, History of Freshman Course, Chapter 5, Part 4. Today topic, Gondra Parade. What is Gondra Parade? Under this topic, we will learn it, the achievement of Gondra Parade, zaman masafin, and egaa gara YouTube channel keenya nagaan dhuftan Gondra Parade kan barannu taatee irraan kana haga xumuraatti naaf hordofaa nafaana bu'aa like share subscribe gochuun hin dagatinaa isiniin jenna. What is Gondra Parade? The parade of Gondar began from the reign of Emperor Sarsadingil, when the political center of Ethiopian emperors shifted to Gondar area. Gondar parade jechuun kan eegale bara mootii Sarsadingil irraa gaafa mootii Sarsadingil teessoon isaa Gondar hin turre naannoo Gondaritti dhiyaatatti yookaan naannoo Gondar maddiidatti kan bulchiinsa isaa siisee ture jechuudha. Teessoo isaa kan gara siqee turedha jechuudha. Naannoo sanirraa Gondar naannoo Gondar sanitti kan yeroo jalqabaaf Sarsadingil kan yeroo jalqabaaf ichitti qubate ta'ee kan argamedha jechuudha. Garuu ammoo seentar Gondar hin godhanne jechuudha sun keessa. Emperor Sarsadingil established royal camp at Gubai in France in 1571. Egaa Emperor Sarsadingiliin kun bara 1571 keessa teessoo isaa in France naannoo Gondar jechuudha achitti hundeessee kan argamedha jechuudha. Emperor Susinnius also tried to establish his capital near Gondar in places like Koga, Kurkura, Tingis, and Azazo. Kaniga, Emperor Susinnius. Who was Susinnius? Susinnius was the father of Fasilides. Emperor Susinnius also tried to establish his capital near Gondar in the place like Koga, Kurgura, Tingis, and Azazo. Naannoo kanneen jechuudha. Kana jechuun Gondar osoo hin taane naannawaa Gondar kanatti kan argamu jechuudha. Naannoleen asirratti dubbataman kunniin jechuudha. Kunis osoo ni Fasilides Gondar hin hundeessiniin duratti Susinniusin abbaa Fasilides kan ta'e kan isaan duratti kan achi bulchaa ture jechuudha. Gondar was founded in 1636 when Fasilides established his political seat there. Egaa Gondar akka magaalaa dhaabbataatti kan hundeeffamte bara 1636tti. Bara 1636 kanatti kan hundeesse mootii Fasilides kan jedhamu innis ilma Susinnius jechuudha. Gaafa Susinniusitti fincilli garaagaraatiin hammaachaa dhufu sababa inni kaatolikii fudhatee amantii mootummaa jechuudhaan official religion jedhee gaafa labsu sababa sanii jecha uummanni fincilatti kaasnaan aangoorraa bu'ee aangoon gara ilma isaa Fasilidesitti kan dabre jechuudha. Yeroo sana bara 1636 jechuudha barreessanii gaafa san Gondar akka capital city of Fasilidesitti kan tajaajilaa turte jechuudha. Bara sanirraa ka'ee kan tajaajila itti fufee jechuudha. Haga jaarraa lama caalaadhaaf kan Gondar
sadarkaa olaanaadhaan tajaajila turte jechuudha. Gondor achieved its glory during the reign of its the first three successive emperor. The first one Fasilides from 1632 up to 1667, Johannes the First from 1667 up to 82, and Ieyasu the First 1682 up to 1706. These three emperors, the glory of Gondor achieved on these emperors. Isaanowwan kunniin gaa mootonni sadeen asirratti dubbatama kun jechuudha warreen jalqaba hundeeffama Gondar irraa ka'anii bulchaa turan jechuudha Gondar. Kunis gaa jalqaba kan hundeesse akka hundeessaa yookaan founder of Gondar kan jennuun jechuudha Fasilides. Kunis gaa bara 1632tti aangoo qabate jechuudha. Garuu kan hundeesse bara 1636 jechuudha. Kunis gaa jalqaba glory of Gondariin kan milkaa'eef isa jechuudha. Lamaffaarratti Yohannis the First kan jennuuni. Sadaffaarratti immoo Iyyasu the First or Iyyasu the Great kan jennuun kana jechuudha. And so, what is the major reform during this period? Among the major reforms during this period were the restoration of Orthodox Church as state religion and the establishment of a royal prison at Ambawahni to solve a problem stemming from power rivalry. Maali reformiin yeroo sanitti hojiirra oole wanti hojjetame yeroo san keessa maal ture? Wantoota gurguddaa lama kan asirratti dubbatame kana akka ijootti kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. Tokkoffaa the restoration of Orthodox Church as state religion. Akkuma reefu dubbachuuf yaalee turetti gaafa mootii Susiniyos bulchaa ture jechuudha. Abbaan Fasilides jechuudha. Inni akka state religionitti kan labsee ture Kaatolikiidha jechuudha. Achiin dura immoo Ortodoksiin akka state religionitti kan tajaajilaa ture. Inni Kaatolikii labsinaan biyyi fincila isatti haaste jechuudha. Bara kana fincillee kun waan hammaatee tureef jecha diigamisi biyyaa waan argamee tureef mootiin Fasilides gaafa dhufee aangoo qabatu jechuudha. Ilmi isaa kun akka restoration of Orthodox Church jechuudhaan labsee ture jechuudha. Kana jechuun Kaatolikizimii sanirraa closed door policy gochuudhaan biyyoota Awurooppaa irraa cufuudhaan jechuudha. Isaanii wajjin rileeshinii takka uumuu dhabuudhaan Ortodoksii duraanii kan uummanni itti fincila kaasee fi ture jechuudha. Isii deebifachuudhaaf kana haaromte jechuudha mootiin Fasilides kun. The establishment of a royal prison at Ambawani to solve a problem stemming from power rivalry. Lamaffaarratti royal prisoniin Ambawanitti kan ijaarame kana jechuun fakkeenyaaf akkuma yeroo jaarraa 14ffaa keessa mootii Udimraadiidhaan Ambagishaniin ijaarame. Kana jechuun Udimraadiin kan eegalee jechuudha. Kan boodarra itti fayyadame garuu mooticha jabaa fi babal'ifannaadhaan kan beekamaa ta'e Amdes yoon paadhaa jechuudha. Mootonni medieval hanga amma giraanyi dhufee barbadeessutti kan itti fayyadamamaa ture. Innis Ambagishan kan ture. Akkuma sadii kunilleen Ambawaanilleen kan ijaarame jechuudha. Yeroo mootummaa Gondar kanatti jechuudha. Kunis Ambawaanii wanni ijaarameef kaayyoon isaa akkuma Ambagishan jechuudha.
royal price'nidha jechuudha. Kana jechuun gaa ilmaan moototaa warreen sila aangoo irraa fudhatan jedhamee shakkii jiru achitti kan hidhaman jechuudha. Maaliif aangoo tasgabbii aangoodha argachuudha jechuudha. Tasgabbii bulchiinsa ofiirratti tiifachuudhaaf jecha kana kan godhan jechuudha. The reforms of Iyasu the First. What is the reform of Iyasu the Great? Iyasu the First. He has reformed land tenure system, introduced a system of land measurement in beginner tax and customs, and revised the Paternext or the code, the civil code. Wantoota kanneen kan godhe jechuudha. Iyaasuu the Great kan jennu jechuudha. Mootota jalqabaa irraa innis mootota jalqabaa jechuudha. Jajjaboo fi badhaadhina Gondar itti milkaa'eef keessaa isa sadaffaa irratti argamudha jechuudha. Iyaasuu the Great nama beekamaa kan ture jechuudha. Kunis gaa inni land tenure kan eegalchiise jechuudha yeroo san keessatti. Akkasuma land measurement beegamdir keessatti jechuudha. Safarri lafaa godhamuudhaan qaraxaa fi ashuura uummata irra kaa'ee kan irraa funaannataa turedha jechuudha. Isaatiitu san eegalchiise jechuudha. And revised the Paternext or the civil code. Civil code yookaan seera Paternext jedhamu kana kan irra deebi'ee revise godhe Iyaasuu the Great or Iyasu the First. And also the assassination of Iyasu the Great by a faction under the leadership of his own son, Tekle Haimanot. Kan jechuun gaa Iyaasuu tokkoffaa yookaan Iyaasuu the Great kan jedhamu kun kan ajjeefameen garee isaa mormitu kan ilma ofii isaatiin durfamtu. Kan jechuun gaa ilmuma isaa kan sila Tekle Haimanot ilma Iyaasuu tokkoffaa kan ta'e yookaan ilma Iyaasuu the Great kan ta'e kana jechuudha. Isa kanaan kan durfamtutu ilmi abbaa isaatti garee ijaaruudhaan garee isaa mormitu ijaaruudhaan isa ajjeesee abbaa aangoo irraa fonqolchee jechuudha. You shared in political instability in Gondar involving injuries and poisoning of reigning monarchs. Kunis gaa Gondar keessatti tasgabbii dhabiinsi siyaasaa itti fufee jechuudha. Jeeqamsi siyaasaa irratti itti fufee jechuudha. Bara Tekle Haimanot abbaa isaa galaafate irraa ka'uudhaan achirraa ka'uun hawwilii Gondar keessatti slowly breaking or the breakdown suutaan kan aangoon isaanii gabbu'aa deemee jechuudha. Kunis gaa diigamsi aangoo kun achirraa ka'ee kan itti fufee kunis uummanni jechuudha. Hammeenyaa fi akkasuma amma summii hammeenya mootitti yaaduu fi summii mootii nyaachisanii fa'aa ajjeesuudhaatti kan adeeman jechuudha. Hammeenyi bara san keessa hammaachuudhaan jechuudha. Namni aangoof jecha kan wal galaafataa ture jechuudha. And Bakafa. Who was Bakafa? Bakafa tried to restore stability with the support of his follower and his wife Itijimintewab until he was incapacitated in 1728. Bakkafaan kun mooticha ergasii dhufe jechuudha. Bakkafaan
aangoo kana akka jalqabaa sanitti deebisee siyaasa kana haaromsuu kan yaale jechuudha. Yeroo kana yeroo inni restore stability godhuu yaalu haala kana tasgabbeessuu gaafa yaalu kana jechuudha. Deeggarsa inni kan akkasii yaaluu dandeenya jechuudha. Deeggarsa hordoftoota isaa irraa argatee fi akkasuma haadha mana isaa itti jiman ta'uu irraa argatuun kan siyaasa kana tasgabbeessuudhaaf yaalii godhaa ture hanga bara 1728tti sirna bulchiinsaa kana gaggeessuu dadhabee du'aan addunyaarraa boqotattee jechuudha. Inni kun kan bulchaa ture jechuudha. The Gondorian Parade also witnessed increased involvement of the Oromo in imperial politics and the army. After that, Gondorian Parade also witnessed increased involvement of the Oromo in imperial politics and the army. Bara Gondar kana keessatti jechuudha. Giddugaltummaan Oromoodha. Kana jechuun Oromoon siyaasa Gondar seenuu kan eegalee keessatti heddummaachuu kan eegalee jechuudha. Seenee keessatti baay'achuu kan eegalee jechuudha. Kanis eega bakka Faatii booda jechuudha. Aangoon warra Gondar waan haalaan laaffatee tureef Oromoonni Walloo gosti baay'een jechuudha. Gosti Oromoo baay'een kan karaa Gondaritti seenuudhaan siyaasa to'atanii turan jechuudha. Kana jechuun hamma tokko hin to'atan malee mootii ta'anii bulchan wanti jaamu hin jiru jechuudha. Seenaa dhugaatiin kan barraa'e. Garuu immoo aangoon guutuutti harka isaaniitii bahee hamma mootii shuumanii mootii shaaruutti jechuudha. Guutuutti Oromoonni kan gaggeessaa turan jechuudha yeroo san keessa Gondar to'achuudhaan. Kunis harki Oromoo gara humna waraanaatiin jalqaba haalli itti seenuu danda'an jechuudha. Kaan gara imperial politikii keessatti jechuudha. Gara siyaasa kana keessattis kan seenanii fi kaan ammoo gara bulchiinsaa keessatti jechuudha. Kaan ammoo gara humna waraanaatiin loltuulee garagaraa keessa seenuudhaan acha keessatti kan gahee guddaa taphachaa turan jechuudha. Haaluma kanaan starting from 1767 growing power of the Wallo Oromo in the royal court was seen. Kuniga bara 1767tti guguddi yookaan baay'ina Oromoonni Walloo aangoo siyaasa seenuu Gondar keessatti jechuudha. Siyaasa seenuu irraa baay'achuu irraa kan ka'e jechuudha. Royal Courtiin kan isaaniin gaggeeffamu turedha jechuudha yeroo san keessa. Kanaafuu haaluma kanaan kan siyaasa Gondar to'achuu danda'an jechuudha bara kanatti. And so what is the achievement of Gondorian Parade? Achievement of the Gondorian Parade. Gondar became the center of state administration, learning, commerce, education, art and crafts for more than 2 centuries. Milkaa'inni mootummaa Gondar maal ture? Kunis Gondar seentara waa hedduu kan taate. Kana jechuun seentara bulchiinsaa, seentara barnootaa, seentara daldalaa, seentara ogummaalee garagaraa fi akkasuma seentara kalaqaalee garagaraa waan haaraa meeqa kan bakka biraa hin jirre ittiin kalaqame kan taatee turte.
Kunis egaa jaarraa lamaa oliif kanatti achi keessatti kan wanti haaraan baay'een ijitti argamuu danda'a jechuudha. Jaarraa lamaa oliif egaa haalaan beekamtuu fi glooriinsii kan mirkanaa'e kan ture jechuudha. The first three kings were the first three kings were successful not only in political affairs but also in cultural development. Kunis egaa keessattuu Gondar kan dagaaguu dandeessi jechuudha. Milkaa'innis especially yeroo mootota sadan jalqabarraa ture jechuudha. Kunis egaa mootii Faasilidas, mootii Yohaannis tokkoffaa fi akkasuma mootii Iyyaasuu tokkoffaa jechuudha. Iyyaasuu tokkoffaa fi jarreen sadan kun jechuudha kan mootota sadeen babbeekamoo fi kan aangoon isaanii yeroo san keessatti aangoon Gondar sirkaa olaanaa irra turte jechuudha. Isaanowwan sadeen kun gara political affairii qofaan hin turre milkaa'inni isaanii. Kana jechuun gara isiinis milkaa'ina ajaa'ibaa kan milkaa'anii fi akkasuma gara cultural developmentidhaan illee wantoota baay'een kan argaman jechuudha. Ijaarmeni baay'een dizaayina garagaraatiin akkasuma milkaa'ina wantoota hedduudhaan kan argachuu danda'an kan ittiin successful ta'anii aangoo isaanii keessatti waan addaa galmeessuu danda'an jechuudha. Mootota sadeen keessatti especially beekamaa ture. Gondar had great influence on the country's cultural development. Egaa bara kanneen keessaa fi akkasuma walumaa galatti jechuudha. Gondar cultural development yookaan guddina gara wantoota garagaraatiin kan argamu jechuudha. Ijaarmayaaf garagaraatiin wantoota garagaraa katti fayyadamanii fi wantoota silaa jechuun hojjetaman jechuudha. Ogummaalee garagaraatii fi argannoolee garagaraa biyyattiin qabdu keessaa kan Gondaris isaanowwan olaanoo keessatti kan lakkaa'amanii fi akkasuma great influence illee kan irratti gaggeessanii jechuudha. Dhiibbaa guddaa kan argannoolee milkaa'ina biyya irratti illee gaggeessuu danda'anidha jechuudha. Gondar isaan keessaa harka guddaa kan qaban jechuudha. The first one, architecture. Ogummaalee ijaarsaati. Kana jechuun ijaarsolee garagaraa jira. Kunneenis harki tokko kanneen biyyi qabdu keessaa Gondar keessatti kan argamu jechuudha. When Gondar served as a permanent capital for about 150 years, Ethiopian kings built significant secular buildings like castle, bridge, residence, baths, library, tower, fortification, and churches of the various sizes and shapes. Egaa kana jechuun maal seetan architectureedhaan gara ijaarsaalee garagaraa ogummaalee aartii waa ijaaruutiin Gondar yeroo permanent capital taatee turte, yeroo magaalaa guddittii dhaabbataa biyyattii taatee turte keessatti jechuudha. Kunis jaarraa takkaa fi walakkaadhaaf yeroo akka magaalaa dhaabbataatti kan tajaajilaa turte jechuudha Gondar. Magaalaa dhaabbataa medieval Itoophiyaa keessaa isii qofa jechuudha. Permanent capital taatee kan tajaajilte Gondariin isiin Gondariin jaarraa takkaa fi walakkaadhaaf permanent capital ta'uudhaan kan itti fayyadaman jechuudha. Ethiopian king built significant secular buildings like this. Meeshaaleen garagaraa kanneen akka masaraalee, castle and bridge, riqichoota garagaraa, residence, manneen jireenyaa garagaraa, baths, library and tower, fortification and churches of various sizes and shapes. Egaa wantoonni kunneen hundi kan
ijaarame jechuudha yeroo sanatti. Kana jechuun akka dizaayinii ajaa'ibaatti kan ilaalamudha. Yeroo san keessa hin jiran bakkoota baay'ee hin jiran waan ta'eef jechuudha. Kunis ijaarmeen naannoo sanatti ijaarame illee kan biraa irraa addaate jechuudha. Ijaarmee gurguddaadha kan ture jechuudha. And in the city compound the most impressive building known as Fasil Gym was built. Kunis akkasuma ijaarmee kanneen hundarra irra beekamaa fi irra guddaa fi irra hundarra jechuudha feemasa kan ta'e maali tokko Faasil Gimbii kanaa jechuudha. Kan yeroo mootii Faasilidas ijaarame kana masaraa Faasil kana inni beekamaa ture jechuudha. Gamoon Faasil kun beekamaa ture isaan keessaa. And so well, this Fasilis castle in the Gondar. Look at this picture. Egaa waan nama ajaa'ibu jechuudha ijaarmeen isaa haala marraa waan addaati jechuudha. And so well. The second painting. Egaa gara paintingii yookaan waa bocuudhaan waa diddibuudhaan jechuudha. Kunis kan Gondar keessatti yeroo mootota Gondar keessatti jechuudha yeroo bara mootummaa Gondar san keessatti jechuudha kan beekamaa ture. Kunis Gondar Emperor was known for its various religious paintings on manuscripts and on wood ornaments, weapons, and other accessories. Kana jechuun gara paintingiitiin wantoonni garaagaraa kan kalaqamanii yookaan hojjetamanii turan jechuudha. Kunis maal jedhamaniiti kan beekamu jechuudha. These various religious paintings on the manuscripts and on wood ornament, weapon, and other accessories. Egaa wantoonni kanneen jechuudha. Keessattuu gara amantii irratti kan xiyyeeffatan jechuudha. Wantoonni garaagaraa kan amantiilee ibsan manuscriptiilee garaagaraa jechuudha. Barreeffamaalee garaagaraa jechuudha. On wood muka irratti kan barraa'an ornaments, weapon, and other accessories. Egaa kanneen irratti jechuudha. Wantoonni kunneen hundi kan argamuu danda'anidha jechuudha gara paintingiitiin Gondar keessatti. For instance, the churches built by Queen Mintiwab were known for their beautiful paintings, cross and artworks. Akka fakkeenyaatti, that's for instance, please. Akka fakkeenyaatti gaantu kun the churches built by Queen Mintiwabidhan. Kuni charchiin Queen Mintiwabidhaan ijaarame kun mootittii Mintiwabiin kan ijaarame kun jechuudha. Charchii haalli ijaarame isaa jechuudha yookaan dibamni isaa haalaan bareedaa ta'ee fi haalaan nama hawwataa fi bareedaa ta'e jechuudha kan akka fakkeenyaatti dubbatamuu danda'udha jechuudha. Kunis paintingiin isaa yookaan dibaa fi haalli isaa ittiin bocamee tolfamee jechuudha. Cross qaxxaamurri isarratti hojjetame jechuudha. Akkasuma the artwork hojiileen achirratti wanti hojjetaman hundinuu
waan haalaan nama dinqisiisuu fi kan haalaan namatti bareedee argamudha jechuudha. Kunis egaa akka fakkeenyaatti kan dubbannedha jechuudha. Asirratti nu fudhatee irraa dubbachuu jirra jechuudha. Literature, the third literature. The literature during the Gondorian period, a great number of manuscripts were produced. Gar ogbarruutino ogbarruuleen garagaraa maalfaat kan argaman maalfaa akka argaman asirratti kan ilaaluu dandeenyudha jechuudha. Yeroo mootummaa Gondar san keessatti jechuudha bara mootummaa Gondaritti manuskriptiileen garagaraa kan hojjetaman jechuudha. Kunis egaa barreeffamni garagaraa kan argamedha. Barreeffamoota seenaalee garagaraa. That beside the gospel, the miracle of Mary, the lives of Ethiopian saints, and many other kinds of illuminated manuscripts were also produced. Gondar is also known for its traditional medicine, music, and poetry. Egaa kan amma gabaabumatti kan dubbannee dabarru jechuudha. Gara literaachariitiin wantoonni baay'een kan argamanii turanidha. Kanneen keessaa akka Waangeela The Miracle of Mary kan jedhamu jechuudha. Muujizaa Marii kan jedhamuu fi akkasuma The Lives Marii jechuun gaa Mariam jechuudha kan jedhamuu fi The Lives of Ethiopian Saints jireenya saayintii Itoophiyaa yookaan qeensota Itoophiyaa jechuudha. Kana jechuun gaa saayintiin ballistoota warreen amantii kiristaanaa jechuudha. Akkasuma and the many other kinds of the illuminated manuscripts were also produced. And so well, the fourth trade and urbanization. Inni afuraffaa trade fi urbanization dha jechuudha. Kana jechuun gaa daldalaa fi magaalummaan akkamitti Gondariin wal qabachuu danda'a? Maali akkamitti milkaa'ina Gondar jennaan asirratti halaaluudha. Gondar was a commercial center that connected long distance trade route of the southern region with Masawa and Matamma in the Ethio-Sudan border. Gara trade urbanization Gondar akka seentara daldalaatti kan tajaajilaa turte jechuudha. Kunis gaa seentara daldalaa hoggoo jennuun seentara daldalaa yookaan handhuura daldalaa kan karaa daldalaa karaa dheeraa wal qunnamsiisu jechuudha. Kunis daldalli karaa dheeraa kan wal qunnamu karaa kibbaa irraan jechuudha. Southern region eeyisaa wal qunnamsiisa jechuudha. With Matsawwaa fi Matammaadhaan warri kibbaa kun akka dhufanii ichirraa waa bitatanii deebi'an Gondar jechuun seentara isaa. Gondar kun magaalaa guyyaa hunda akkasitti walirraa kan bitatanii warri gurguraa oolan jechuudha. In the Ethio-Sudan border irratti. Kunis gaa daangaa Itoophiyaa fi Sudan kan ta'edha jechuudha bakki sun. Gold and salt were used as the medium of exchange. Akka medium of exchange kan tajaajilu goldii fi saaltiidha jechuudha. Kanas gaa warqii fi ashaboo akka medium exchange kan fayyadamaa turanidha jechuudha jirra kuni. Daily markets were commonly held in the city. Magaalaan guyyaa marallee kan jiru akkuma dubbannetti jechuudha. Guyyaa mara guyyoo kan gabaan itti fufuudha jechuudha. With spread of urbanization, the city became residence of foreign community like Indian, Greeks, and Armenian. Akkuma magaalaan babal'achaa deemeen yookaan akkuma magaalaan guddina keessatti babal'achaa dhufeen jechaadha. Jiraattonni magaalaa kan baay'achaa dhufe jechuudha. Kunis gaa warreen biyya keessaa qofa osoo hin taane warreen biyyoota alaalleen Gondar qubachuudhaan Gondar itti toltee Gondar qubachuu kan eegalan jechuudha.
kunis gaa warreen alaa irraa warreen akka lammiilee biyya Indiitii fi Giriikii fi Armeeniyaanonni illee kan keessa jiranidha jechuudha. And so the next topic, zamana masaafinti. What is zamana masaafinti? Zamana masaafinti refers to the period when actual political power was in the hands of different regional lords. Zamana masaafinti kan jennu maali? Zamana masaafinti from 1769 up to 1855. Zamana masaafintiin kan eegale bara 1769 haga bara 1855 kan zamana masaafintii ta'e kan itti fufeedha jechuudha. Kana maali zamana masaafintii jechuun kun? Zamana masaafintii refers to the period when actual political power was in the hands of different regional lords. Zamana masaafintii jechuun bara aangoon regional lordiin guddatee central governmentiin gadi bu'e jechuudha. Kana jechuun gaa bara mootonni naannoodhaa aangoo gurguddaa argatanii mootummaan jiddugalaa humni isaa laaffatee hoogganuu dadhabee jechuudha. Barri kun zamana masaafintii jedhama. Maali jechuun? Zamana masaafintii jechuun aangoon mootummaa jiddugalaa humaa takka godhee goosuu hin danda'u jechuudha. Murteen isaa hojiirra ooluu hin danda'u sababa laafina aangoo irraa kan ka'e, laafina aangoo isaarraa kan ka'e. Kana jechuun gaa mootonni naannoo akkuma barbaadanitti fedhe cabsee kaanis humnaan qabatee daangaa fedhe bal'ifatee akkuma barbaadetti fedhu mootii jechuudha ifii labsachuu danda'a jechuudha. Yeroo kanatti kun zamana masaafintii jedhamee kan beekamu jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti gaa bara 1769 irraa haga bara 1855tti zamana masaafintii jechuudhaan kan beekamu jechuudha. Aangoon mootummaa Gondar waan gadi bu'ee humaa murteessuu dadhabeef jechaadha. Zamana masaafintii jechuudhaan kan beekamudha jechuudha kun. The period lasted from the time when Ras Mikhael Saul assassinated King Eos in 1769 to 1855 when Kasa Hailu was crowned as Theodorus II. Kunis gaa jalqabni zamana masaafintii kan jalqabe eessarraa jechuudha. Bara Ras Mikhael Saul Tigraay irraa dhufuudhaan kan inni silaa regional lordii ture jechuudha. Central governmentii Eos jechuudha. Eos bara 1769tti ajjeesu jechuudha. Bara 1769tti mootii Eos kan harka Ras Mikhael Saulitti du'ee jechuudha. Kunis gaa ajjeesuudhaan zamana masaafintiin kan itti fufee jechuudha. Hanga Theodorus II Emperor Theodorus II yookaan osoo Emperor Theodorus II hin ta'in dura maqaan isaa Ras Kasa Hailuu jechuudha. Kasa Hailuu kun bara 1855tti impeerarummaa labsate jechuudha. Regional lordii hunda hoffisuudhaan hagasitti zamana masaafintiin kun kan itti fufee jechuudha. The main political region that zamana masaafintii lords ruled were Tigray, Samen, Gambia, Begamidr,
Laastaa, Yejjuu, Walloo, Goojjam, and Shawaa. Naannoleen beekamtuun zamana masaafintii keessatti zamana masaafintii jechuudha. Main political region naannolee akka Tigraay kana jechuudha. Tigraay, Sameenii, Dembiyaa, Bagamidir, Laastaa, Yejjuu, Walloo, Goojjam, Shawaa warreen jennuun kun warreen zamana masaafintii keessatti aangoo gurguddaa qaban jechuudha. Regional lordii aangoo gurguddaa qaban kan ifii wal cabsaa ture jechuudha, waliin duulaa turan ofii isaanii jechuudha. When compared to each other, the Yejjuu dynasty was the leading power during Zaman Masafint with the center at Debre Tabor. Yeroo walii madaalu garuu ammoo isaan kunneen Yejjuu dynastiin kun yookaan Yejjuu Oromoo dynastii jechuudha. Yejjuun kun leading poweridha. Bara Zaman Masafint keessatti warreen dursaa turan jechuudha. Aangoon isaanii olaanaa ture jechuudha. Zamana masaafintii keessatti Yejjuun irra beekamtuu fi humna jabduu kan qabdu turte yeroo zamana masaafintii san jechuudha. Kunis gaa seentar isaanii Dabra Taabor bakka jedhamtu jechuudha. Dabra Taaboritti kan hundeeffatan jechuudha seentar isaanii. And Ali Gwangul or Ali the First or Ali the Great, who was considered as the founder of Yejjuu dynasty in 1786. Ali Gwangul kun jechuudha yookaan Ali the First or Ali the Great kan jennuun kun akka hundeessaa Yejjuu dynasty kan ilaalamudha jechuudha. Kunis gaa founderii Yejjuu dynasty jechuudhaan bara 1786 kan hundeesse jedhama jechuudha. Yejjuu ruled reached its zenith under Gugsa Marso from 1803 up to 1825. Hoggana Yejjuudha kan ta'e kan yeroo bara mootummaa isaa jechuudha. Yejjuun sadarkaa olaanaa bulchiinsaanii jechuudha. Sadarkaa olaanaa irra geesse eenyu? Gugsaa Marsoo jedhama jechuudha. Gugsaa Marsoo nama beekamaa fi nama aangoo Yejjuu sadarkaa olaanaa irraan ga'ee ture. Kunis gaa bara 1823 haga bara 1825tti kan bulchee ture. Eenyuun jechuudha Gugsaa Marsoo jedhama. Innis nama aangoon Yejjuu sadarkaa olaanaa bara mootummaa isaa keessa ga'e jechuudha. Major feature of Zaman Masafint include warreen asiin gadii kanaa jechuudha. Amaloonni Zaman Masafintiin kun qabu kana jechuun gaa wantoota ijoo silaa qabatamuu qabu jechuudha. Waa'ee Zaman Masafintii keessa what is the feature of Zaman Masafintii barreessii irratti illee carraa dhufuu ni qaba jechuudha. Qormaata irratti jechuudha. Absence of effective central government, the growing power and influence of the regional warlords, the domination of Yejjuu lords over other lords in northern Ethiopia, rivalry and competition among regional lords to assume the position of kingmaker. Egaa kana jechuun gabaabinaa yooniifin waan gara afaan Oromootiin ibsu taate jechuudha. Mootummaan central governmentiin jechuudha jabaan dhabamu jechuudha. Kan isaan kana to'atu dhabamuun amala Zaman Masafintiin qabu keessaa tokkocha. Lamaffaan ammoo the growing power and influence of the regional warlords. Central governmentiin xiqqaatee tokkoffaa irratti fakkeenyaas dhabamuudhaaf jabaan dhabamuu yoo ta'u ammoo aangoon mootummaa naannolee guddachuun akka
mootummaan jiddugala laaffatu taasisaa jechuudha. Kunis gaa lammaffaarratti kan ibsame kana jechuudha. Mootummaan regional warlordiin jabaateeti ofii biyya takka to'achuu fi waraana irra bobbaasee wal cabsuu kan eegale jechuudha. The domination of Yejju lords over other lords in the northern Ethiopia. Akka kaaba Itoophiyaa keessatti walumaa galatti jechuudha. Zamanuma isaaniitti kana keessa Yejju lordiin yookaan warreen Yejju Oromoo jennuun kun walumaa galattu hundarratti aangoo guddaa qabaatee domination godhuu kan danda'e jechuudha. Kunis amala zamanuma isaaniitti keessatti kan lakkaa'amu jechuudha. Rivalry and the competition among regional lords to assume the position of kingmaker. Mootii godhachuudhaaf mootii ta'uudhaaf dorgommii fi wal morkiin jechuudha kan cimaa ture jechuudha yeroo san keessa. Kunis gaa maqaa tokko jira. Kunis maqaa aangoo mootummaa san fudhachuudhaaf namoota dorgommii guddaa kan godhaa ture jechaadha. Ras Bitwadet fudhatuudhaaf namoota dorgommii cimaa kan waliin ture jechaadha. And so establishment of the fragile coalition to advance political interest. Ethiopian Orthodox Church faced doctrinal dispute. A revival of the foreign contact that ended the closed door policy. Amma asirratti iyyoon kana jechuudha. Keessattuu bara mootii Faasilidas irraa ka'uudhaan closed door policy'n Itoophiyaan keessa turte jechuudha. Jaarraa tokko lakkaa'uuf closed door policy taatee turte. Kana jechuun gaa closed door policy jechuun biyyoota Awurooppaa irraa rileeshinii takka akka hin godhamne isaanii wajjin akka hin godhamne irraa murtee hafte jechuudha. Itoophiyaan bara san keessa. Kunis gaa sababa amantii kaatolikii jibbannaaf nageenya Itoophiyaa tiisuudhaaf amantii kaatolikii yookaan warra Awurooppaanota kana ofirraa dhorkuu qabna jechuudhaan mootiin Faasilidas seera san hojiirra oolche jechuudha. Kunis closed door policy'n zamanuma isaaniitti keessa kan dhumatee irraa ka'ee jechuudha. Hafe jechuudha. In addition to the above feature, there were developments in terms of literature, arts, architecture. It is during the period. Egaa gaaffilee kanneen xumura irratti yaaliidhaaf jechuudha. Trying question gaaffilee kanneen yaaladha. The first question: who assassinated Iyasu the Great? Who assassinated Iyasu the Great? The second: what political situation followed the assassination of Iyasu the Great? The third: who supported Bakafa in his attempt to restore stability? Fourth: which ethnic group became increasingly involved in imperial politics during the Gondran period? 5. Name the famous castle built in Gondar during the Gondran period. Very much. Until next topic. Bye bye. Masduritti anuratti. Egaa arra chapter 5 xumurreeti kan jiru waan ta'eef yerootti aanu chapter 6 kan eegallu taati. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Thank you very much. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Comment yoo qabaattan comment jalaan nu barreessaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Thank you very much.